wabii ta'uu qaba. Mootummaan siyaasa mataa isaatiin humna waraanaa Maalsa Oromoo Maaqallittaa yaa Oromoo Maaqallittaa Oromoo Maalsa osoo diinni ka'ee dhufee ilmaan nurraachee kaasuu qaba. Nuti barnoota ni barbaanna. Nuti barnoonni kaayyoo keenya garuu osoo abbaan keenya du'u sammuu nagaa barachuu hin dandeenye ajjeesummaa mura jecha sirna gadaa dhiibaa ilma abbaa gadaa ofiin jechuun haa ga'u kora bittinneessaan ummata keessaniif wabiitaa ummata keessaniif gaachanataa kun sagalee qeerroo Oromooti. Isin dhiiga keenya isin obbolaa keenya kan dhumaa jiru haadha keessani kan dhumaa jiru abbaa keessani kan gudeedamaa jiru obboleettii keessani kan summii dhumaa jiru obboleessa keessani. Kanaaf ummata keessaniif gaachanataa imaanaa nyaatina ilbuun nyaatina kuni waadaadha qeerroon Oromoo sin abdata qawween hirka jiru kan Oromooti qawwee kanaan daangaa Oromoo tiksaa malee qeerroo Oromoo ni sodaachisina. Nuti suusii hiriiraa hin qabnu.